Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Nagaaf nageenyi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagaleen uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii daqiiqaa 30 isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii akka sagantaa keenya daawwattanii fi karaa lakkoofsa bilbila keenyaa amma televiizyinii keessan irratti daawwattan kanaan yaada keessanii fi gaaffii dhimma seeraa irratti qabdan akka nuun geessan kabaja guddaan isin affeerra. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Sagantaa keenya irratti ispoonsara gochuu isaatiif guddaa sagalateeffannaa. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eddii hundeeffamee jalqabee taateewwan adda addaa galmeessuutiin beekama. Akkasumas immoo seektaroota garaagaraaf akka taateewwan kana galmeessaniif jecha leenjii adda addaa kennaati kan inni jiru. Kana malees immoo manneen barnootaa wajjiniin ta'uudhaan leenjii kennee akka maatiin barattootaa sertifikeeta ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa sertifikeeta dhalootaa kennaniif sana maatiin fidanii dhufanii gara manneen barnootaatti ittiin galmaan taasisuu keessatti leenjii addaa kennaati kan inni jiru. Egaa qindoomina seektaroota wajjin taasisuun kan inni hojjetaa jiru jechuudha. Qobaasaa miti kan inni hojjetu. Taateewwan kana galmeessuun immoo mirga qofaatuun ta'in dirqama jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsarri kabajaa sagantaa Safuu Seeraa guddaa galateeffannaa. Ittaansuudhaan odeeffannoo isinii dhiyeessina. Illaa muda jenee isin eegaa jira. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Yeroo odeeffannoo isin bira geenyu erga qabneetiin jirra daawwattoota keenya kallattiidhumaan gara odeeffannoo jalqabaattiin isin dabarsa. Ameerikaan namicha murtii dogoggoraatiin waggoottan 46 mana hidhaa tursiteef beenyaa $1 miiliyoona 1.2 kaffaluu fi waggoottan 46 dura manni murtii bulchiinsa Michigan Richard Phillips namicha Gregory Harris jedhamu saamuudhaaf jecha haala suukanneessuun ajjeestee jirta jechuun jireenyi isaa mana hidhaa akka ta'utti murteesse. Richard Phillips balleessaa isaa malee mana hidhaa turus namichi duraan yakkicha raawwate dhimmicha mana murtii beeksisuu isaatiin qorannoon biroo jalqabame. Manni murtii Michigaanis Richard Phillips balleessaa malee waggoottan 46 mana hidhaa ture bilisa jedheenii jira. Akkaataa seera bulchiinsa Michigaanitiin namni dogoggoraatiin waggaa tokko hidhame beenyaa $50,000 argata. Haaluma kanaanis Richard Phillips waggoottan 46 kan mana hidhaa ture beenyaa $1 miiliyoona 1.2 akka argatu murtaa'eefii jira. Richard Phillips yeroo kanatti nama umrii 73ti. Gabaasichi kan CNN. Odeeffannoo keenya kan lammataatti dabarreera. Ameerikaatti namichi dubartii tokko siin fuudha jedhee burjaajessuun $80,000 irraa fudhate to'annoo seeraa jala oole jedha gabaasni CBS. Poolisiin biyyattii akka jedhutti namtichi umrii 35 John Martin jedhamu dubartii bulchiinsa Georgia keessa jiraattu walitiin karaa miidiyaalee hawaasummaa wal bara. Torbee lama keessattis miiliyoonera ta'uu isaa fi ishee fuudhuu akka barbaadu itti himee isheenis tola jetteeni. Itti aansuunis mana jireenyaa isaaniif ta'u erga ishee walitiin bituudhaaf filatanii booddee bittaadhaaf kan oolu gumaachi jedhee $80,000 irraa fuudhe. Sana booda garuu John Martin bilbila ofirraa haquudhaan akka isheen isa hin quunnamnetti afuura dhofkate. Dubartiin yakki irratti raawwate garuu hin callisne. Badiin ishee qaqqabe dubartoota biraa akka hin miineef poolisiif eeruu kennite. Poolisiinis shakkamaa adamsuudhaan to'annoo jala oolche. Qorannoon poolisii akka mul'isutti John Martin dubartii biroo walitiin daa'ima godhatee jiraachaa jira. John Martin yakka wal fakkaatuun shakkamee Maryland dabalatee bulchiinsota 4 keessatti barbaadamaa akka jirus gabaasichi ni mul'isa. Oduun kun erga dhagaametii booddee dubartoonni hedduun shakkamaan kun jaalallee isaanii akka ta'e himachaa jiru.
Ameerikaa keessatti karaa marsariitii bultii godhachuuf namoota walitiin wal baruun kan baramedha. Yakka burjaajessuu as keessatti raawwatuun lammiileen biyyattii waggaatti giddu galaan doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 43 akka dhaban gabaasni Koomishinii Daldala Mootummaa Federaalaa biyyattii ni mul'isa. Odeeffannoon har'aaf qabanne kanumadha. Gara qophii keenya kanneen birootiin isin deebisa. Hanni yakkadha. Egaa waa malee miti kan kana kaasnee fi hanna qormaataa isinitti himuuf jenneetu. Qormaati satame, sangaani satame, waan biraa satame hanni hannadha. Hanni yakka gama aadaatiinis yoo fudhanne safuudha. Hawaasni hanna hin jajjabeessu jechuudha. Safuudha jedha. Abaluu kana hateeroo jedhama. Nambari safu maal ta'e jedhama. Egaa namoonni tokko tokko kan immoo barattoonni tokko tokko qormaata yeroo qoramuudhaaf deeman itti qophaa'anii dubbisanii deemutu hin ta'in abaluu barataa cimaa waan ta'eef sirriitti waan qo'atee dhufuuf isarraa ilaallee hojjenna isarraa hateen hojjedha ilaaluu miti gahaatuudha. Hiixatanii nama biraarraa ilaalanii hojjechuu jechuun hannadha. Yeroo baay'ee barsiistonni yookaan immoo warri qormaata sana kennan dhaabatanii ilaalanii haalatti qormaata sana ciranii faayidaadhaan ala godhanillee hin jira. Egaa hatuu mannaa itti qophaa'anii deemuun barbaachisaadha kan jedhu BBC'n qabxilee qormaataaf baay'ee gargaaranii fi barbaachisoo ta'an baasee jira. Lataa Zarihuun kan baasee qindeesse isinitti himna jechuudha. Akkamittiin qormaataa fi qayyabachuu qabdu qabxilee barbaachisoo fi milkaa'ina qormaataatiif barbaachisoo ta'an maal fa'i kan inni jedhu kan inni baasee ciree fi nyaata sammuu keenyaaf gaarii ta'an nyaachuu yookaan immoo soorachuu jedha. Nyaati sammuu namaa cimsan akkuma qaamni namaa cimu sammuunis cimuu qaba waan ta'eef hojiilee garaagaraa hojjechuuf nyaatawwan kan akka qurxummii, killee yookaan immoo hanqaaqoo yookaan buphaa kan akka raafuu, timaatima, abukaadoo fi kanneen kana fakkaatan nyaachuun akka sammuun namaa cimee qormaataaf qophaa'an nama taasisa waan ta'eef kana nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jedha BBC'n. Yeroodhaan jalqabuu yookaan immoo yeroo fudhachuu jala bu'anii qorachuu yookaan qo'achuu dhiisuu dafanii yoo jalqaban yeroon hin fudhatamaa baay'isanitti qophaa'uudhaaf nama gargaara jechuudha. Kana malees maalirratti akka xiyyeeffachuu qabdan adda baasaa jedha. Maalirratti xiyyeeffachuu qabdu yommuu jedhamu gaaffii akkamiitu ba'a. Egaa fiiziksiif gaaffii akkamiitu ba'a, keemistiriif gaaffii akkamiitu ba'a, seeraaf gaaffii akkamiitu ba'a kan jedhu gosa barnootaa irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffilee ba'an adda baafachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana malees karoora qabaadhaa jedha. Karooraan yoo hojjetame waan hundumtuu milkaa'aa waan ta'uuf karoora ittiin qayyabattan baafadhaa jedha. Adda addummaa yookaan immoo garaagartee yookaan immoo fageenya waa ittiin dubbistanii gosa barnootaa tokko yeroo dubbistan ittaan sun immoo maaliin dubbisa jettanii garaagarteessa adda baafachuun baay'ee barbaachisaa ta'a yookaan immoo walirraa faffageessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Walitti aansitanii yeroo dubbistan nuffuu waan dhufuufu kanarraas of qusadhaa jedha. Of qoruu jechuun immoo of ilaaluu, of madaaluu. Hammamiin hubadhee jira wantan baradhe kana jedhaniis of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanarrattis xiyyeeffadhaa jedha. Inni kaan barsiisaa ta'uu jedha. Barsiisaa ta'uu jechuun kan qo'adhe sana yookaan immoo kanan dubbise sana nama biraarratti deebisanii itti himanii shaakaluu jechuudha. Kana jechuun hamma isin barattan sana akkamittiin akkasiin hubattan namoota biraa barsiistaniitu kan isin irraa hubattan yookaan immoo dandeettii waa yaadachuu keessanis achumaan keessa cimsattu yoo yaadattaniitu ta'e sirriitti qormaata sana hojjechuu dandeessu jechuudha. Qaroo ta'aa jedha. Qaroo ta'aa jechuun haxxee ta'aa jechuudha. Bishaala ta'aa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf moobaayilii isin bira jiraachuu danda'a. Moobaayila sana of biraa fageessuu. Namni tokko amalumatti ta'e yookaan immoo barsiifatatti ta'e yookaan araadatti ta'e moobaayila isaa tuttuqa. Yeroo namaa wajjin haasa'ullee moobaayila isaa kan tuttuqu jira. Waa haasa'uudhaaf jechuudha. Waan akka feesbuukii kana wantoota garaagaraa ilaaluudhaaf. Kanaaf utuu qo'attanii kana ofirraa fageessuun baay'ee barbaachisaadha akka gidduutti yaadi keessan hin hatamneef jedha. Muuziqaa dhaggeeffachuu yoo barbaaddu ta'e muuziqaa lallaaftuu ishee dhaggeeffadha yookaan immoo muuziqaa gurratti toltuu fi gurra namaa hin jeeqne yookaan qe'ee sana hin jeeqne dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Muuziqaa kan akka yaala sallasee bayeetti yaala sallasee waan akkasii kana jechuudha.
naannoon sun immoo qofni ta'uu qaba yoo qofni ta'e sirriitti waa dubbisuu waan dandeessaniif boqonnaa gahaa yookaan qilleensa gahaa fudhachuu akkasumas immoo qaamni keessan socho'uu qaba yookaan ispoortii hojjechuu qabdu. Ispoortii namni hojjetu qaamni isaas sammuun isaas bishaata waan ta'uuf qormaataaf baay'ee siin qopheessa waan ta'eef kana irrattis xiyyeeffadhaa jedha. Kana malees immoo hirriba gahaa rafuunis baay'ee barbaachisaadha. Namni hirriba gahaa hin rafne qormaata hojjechuu mitiiti guyyaa guutuullee hojii isa kaan hojjechuuf isa dhiba waan ta'eef hirriba gaarii rafuun yookaan immoo hirriba nama tokkoof barbaachisu guyyaatti rafuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Kana hundumaa yoo guuttan qormaata keessan sirriitti hojjechuu dandeessu. Hattanis barsiisaa keessan maqaan balleessitanii ofiis maqaan balleessitanii kana booda gaafa guddattanis immoo harka keessan hin deemu jechuudha. Namni ijoollummaatti qormaata hatuu baree gaafa guddatus waa fiddu malee hin socho'u waan ta'eef hannarraa bilisa ta'a. Yoo hannarraa bilisa ta'e immoo yakkarraa bilisa ta'a jechuudha. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba kanattaan sun immoo beeksisa ejansii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa daawwannee gara qabxiitti nutti dabarra. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Ittaansuudhaan tibba darbee maali isinii dhiyeessinee turre gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee deemuudhaan mana galmeen isaanii baay'ee dhiphaadha akkasumas immoo galmeewwan adda addaa maadaabaraa yookaan immoo karaxiitii keessa taa'uudhaan ol taa'eeraa antuutaaf saaxilamaadha baay'ee namatti hin tolu. Kana malees achi immoo qorqora achi burcuqqoo achi siinii achi immoo maamila taa'a jennee haalli hojii mijataa miti jennee isinii dhiyeessineera. Akkasumas immoo namoonni mana sana keessatti hojii hojjetan iddoo tokkotti waan tuutamanii taa'anii hojjetaniif nama tokko yoo utaalloon qabee nama hundumaa waan qabuuf akkatti illee hojii hojjetan baay'ee rakkisuu danda'a waan ta'eef naannoon hojii yoo mijataa ta'e bareedaa ta'a. Maamilaafis ta'e namoota hojii hojjetaniif jennee kaasnee maanni rakkoon keessan maaliif akkasitiin hojii hojjechaa jirtu jennee obbo Tashaala Aangessaa itti gaafatamaa mana hojii abbaa alangaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gaafannee rakkoo isaanii nutti himanii turanii nuti immoo hoogganaa isaanii obbo Tashooma Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa gaafachuudhaaf gara sana deemnee jirra. Turtii isaanii wajjin taasisnullee akka nu hordoftan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa akkuma duratti isinitti himnee gara magaalaa Finfinnee naannoo Flamingo jedhamee waamamu mana hojii abbaa alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa dhufnee jirra. Hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa dhimmoota adda addaatiif gaafachuudhaaf jennee gara kana dhufnee jirra. Egaa gaaffilee isin karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa akkasumas karaa feesbuukii keenyaa gaafattan baay'eedha hedduudha kan mana kana ilaallatanii maarree isaan keessaa kan waadaa seennee torban darbee isinii dhiyeessina jennee sababa hojii ariifachiisaaf isaanis gara godina biraa deemanii jennaan nuti isiniin dhiyeessin hafneef har'a isaanii wajjin dhiifama isin gaafannee har'a isinii dhiyeessuuf jenna. Keessumaa waa'ee olaantummaa seeraa irratti xiyyeeffannoo gootanii baay'een keessan gaafattanii jirtu. Bal'inaan isinii dhiyeessina jennee waadaa isinii seenneerra akkuma
kanaan dura waadaa isinii seenne ammas bal'inaan waan dhiyaatu ta'a wantichi waan xinnoo miti yookaan immoo waan laayyoo miti waan bal'aa of keessaa waan qabuuf. Maarree ammaaf kan nuti gara kana dhufnee fi mana hojii abbaa alangaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee deemuudhaan haalli hojii isaa mijataa miti waajjirri isaa dhiphoodha. Akkasumas immoo galmeewwan haqa barbaacha achi dhaqanii haqa dhabanii ofiifuu rakkataa jiran sun maaliif akkas ta'a? Maaliif mana hojii bal'aa fi qulqulluu qabaachuu dhaban jennee kaasnee turre. Itti gaafatamaan mana hojichaa obbo Tashaalaa Angeessaa deebii kennanii turanii nuti immoo obbo Tashooma Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa gaafanna jennee waadaa isinii seennee turre isa kanas deebii nuu kennu. Kana malees immoo dhimma guddifachaa irratti guddifachaa fudhadhaa jettu kanaa hojii wal qabatee jettanii gaaffilee isin gaafattantu jira isa nuu deebisuudhaaf nu faana jiru waan ta'eefi kanneen qabannee isinii dhiyeessina yoo yeroo qabanne kutaa tokkoon yoo yeroo dhabnes immoo kutaa lamatti qoonnee isinii dhiyeessina jechuudha. Obbo Tashooma gaaffiif deebii keenyaaf yeroo keessan duraa qusattanii waan nu eeyyamtaniif guddaa isin galateeffanna maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Safuu Seeraatiin ulfaadha. Galatoomaa isinis. Maarreegaa isa duraarratti seennaa gabaabsitanii akka nuu deebistanii fi haalli hojii mijataa ta'uunsaa hojjettootaafis ta'e maamiltoota dhufanii hojjetaniif faayidaa maalii qaba? Olaantummaa seenaa mirkaneessuu keessattis jechuudha. Waa hundumaa kan caalu seeraa hawaasni haqa dhabee jiraadhe jechuu hin danda'u waan ta'eef manni hojii isaas immoo isaa hojii wal qabata waan ta'eef meeshaa kanarratti yoo deebii qabaatan. Galatoomaa gaafii kana nu gaafachuu dhufuu keessanii fi hojii tokko milkaa'ina isaa galma gahiinsa hojii sanaatiif wantoota barbaadaman keessaa tokko haala hojii mijataa ta'e uumuu danda'uudha. Bakka haalli mijataa hin jirretti hojii hojjechuudhaaf kallattii barbaadame sanaan qulqullinaa fi ariitii barbaadamuun hojii raawwachuun rakkisaa ta'uu danda'a. Maaliif haamlee hojjetaatti hin tuqaa namoonni tajaajila sana barbaadanii dhufanillee amma dabareen isaanii ga'utti iddoo turanii tajaajila sana argatanillee mijeessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana duwwaayyuu miti. Alumaayyuu gaafa laaltu manichi anxuraa'e dhiphoo goorannoo wayii kan fakkaatu ta'ee jennaan tajaajilumti achi keessatti kennamu sunillee sadarkaa isaa kan eeggate jedhee namichi tajaajila argachuudhaaf dhufu sun yaaduudhaaf hin rakkata. Kanaaf isa tajaajila kennuufis ta'ee isa tajaajila fudhatuuf haala mijataa uumuun baay'ee barbaachisaadha. Xiinsammuu namoota irratti illee dhiibbaa qabaatan kun xiinsammuu warra tajaajilanii fi warra tajaajila argatanii irratti haalli hojii mijataa ta'uu dhabuun dhiibbaa mataasaa qaba. Qulqullina hojii irratti illee dhiibbaa mataasaa qaba. Kanarraa kaanee gara mana hojii keenyatti yeroo dhufnu baddanumaa kaasee iddoo baay'eetti jechuun hin danda'ama. Sadarkaa barbaadameen haala hojii mijataa uumuu wanni hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru yoo jiraate illee sadarkaa barbaadame sanarra geenya jechuun nama rakkisa. Asumattuu manni amma keessatti hojjetaa jiru kun dhiphina isaarraa kan ka'e akka barbaadametti mijataadha jechuun nama rakkisa. Kan godinaalee ammas ilaaltanii kunis kanumarraa kan dhufe jechuun hin danda'ama. Keessawuu magaalaa Finfinnee keessatti waajjira akka barbaadetti argachuun nan kireeffadhoo jette gatiinsaa qaala'uun kanarraa kan ka'e rakkoon waajjiraa akkuma waliigalaatti hin jira jechuudha. Kana furuudhaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti wanni hojjetamaa jiran ni jiru. Wantoonni kanaan dura hojjetamanis ni jiru. Garuu gahaadhaa miti. Kan godina addaa kan amma ka'e kana yoo laallu jalqabuma isaa godinni kun yeroo hundaa'u keessawuu mana hojii keenya wal qabatee jalqaba yeroo hundaa'achan ture waan ta'eef nan beeka. Anumatu hundeesse jechuun nan danda'a. Poolisiidhaan bilookii tokko adda qooddanneeti kan jalqabne. Yommuu sana hojjetaan hin turre nama muraasatu ture. Jalqaba nama lama taanee jalqabne. Caasaasaa hojjennee maal jennee namni iddoo sana hin dhufin ani gara biraa godina biraatti hin jijjiirame warri hojicha harka fuudhanii caasaa yeroo sana qoratame sanaan ergasii bal'inni hojiitis bal'atee gaafa dhufu caasaan sunis akka irra deebi'amee ilaalamu ta'ee bal'atee humni namaa gaafa galu kutaanii bilookii tokko keessaa bakka lamatti adda qooddanne sun nuufis ta'e poolisiidhaaf haala mijataa uumuu hin dandeenye. Poolisiin achuma keessatti fuullee sanatti mana qorqoorroodhaanis wanta ta'een akkuma ta'etti ijaarratee amma ta'e akkuma maastanfashaatti itti fayyadamaa jira. Kan keenya garuu alattis gabbaanee ijaaruudhaaf hanqinni lafaas hin jira toora sana. Hanqinni baajetaas hin jira waan ta'eef galmees immoo gabbaastee akkasitti alan godha yoo jette hin ta'u
Kanarraa kan ka'e haala hojii mijata dhiphaadha baay'ee dhiphaadha. Dhiphaadha jechuun rayyuu dabaleedhanuu yeroo itti taa'an akka jiru anis nan beeka dhiyeenyatti jechuudha. Kana furuudhaaf amma manni murtii toora sanatti gamoo tokko ijaaree jira. Gamoo bareedaa ijaaranii gaafa isaan gara sanatti galan amma ta'e isaan wajjiniin dubbannee mana murtii waliigalaa wajjiniin wanni jalqabne jira. Amma ta'e isaanis isaanitti dhiphachuu danda'a garuu yeroodhumaaf kutaa muraasa akka nuu kennan dubbataati kan jirru. Yoo sana arganne amma ta'e hin fura jenneeti kan yaadnu. Furmaata waaraa ta'uu kan danda'u garuu uummataafis ta'e tajaajila nuu kenninu mijataa kan ta'u akkuma manni murtii godhe san ijaaranne mataa keenyaa yoo qabaanne yookaan qaamolee biraa wal fakkaannu wajjiniin poolisii wajjin ta'uu danda'a. Qaama bulchiisas ta'uu danda'a. Bakka tokkotti haala mana hojii hojjisiisuu danda'u mijataa kan ta'e ijaaranii qabaachuudha. Akka mootummaatti kun hin ta'a. Ammaaf garuu inni yeroo fudhata waan ta'eef kana furuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti karaa kanaan itti deemuudhaaf kan yaadaa jirru. Kan biraa teessoo sirreessuudhaan ispeesii argachuun hin danda'amu. Amma kalaqni adda addaa akkumatti taa'anii hojjetan ofiis arreenjimanti ofiis layout isa jennu kana jechuudha. Isuma sirreessuudhaan ispeesii argachuun hin danda'amu. Asitti baay'ee rakkannee turre. Baay'ee rakkannee turre. Kutaa dakanaa tokko bakkee abbootiin alangaa jiran yoo argite seenuudhumaaf si jibbisiisa ture. Maal goone rakkannee abbootiin alangaa dhufanii mana galmeetti galan bakka ta'an dhabanii. Kana furuudhaaf teessoon tokko jira. Minjaalma tokko ta'e kursiin 4 lama achi as galagalee kan taa'u amma gabbuutanii ilaaluu dandeessu isa binne. Gaafa isa binnee galchinu tokkichi dhuunfatti namni tokko siree fakkaatu qabatee taa'u kana namni 4 gaafa irra taa'u ba'anii galuudhaaf rakkoo ta'e sana nu hiike. Inumaa amma iddoo biraayyuu hin arganne jechuudha. An duraan garatti garagaluu dhabne sana amma biraayyuu hin arganne ilaaluu dandeessu booda akkasis godhanii anuma harkaa qaban sana yeroodhaaf furmaata kennuun hin danda'ama. Furmaanni battalaa ariitiidhaan karaa kanaanis hin hiikna jenneeti kan yaadaa jirru. Kan jaraa gaaxinnoo baajataan wal qabatee baajata gahaa gadi hin buufnee fi tokko dhiyeessinis meeshaa akkasii kana gabaa keessattis argachuun xinnoo nu rakkise. Isuma kanayyuu qaamota adda addaatiin wal saamichumaan muraasa nuu fudhachuu kan dandeenye. Fuulduraaf akkuma nama kaase tokko amma battalaa karaa kanaan furuu baajata bara dhufuu keessatti dafnee teessoo baajata qabnurraa teessoo kana binnee ispeesii amma ta'e akka argatan haala mijeessuu ittaansee mana murtii wajjin dubbannee amma ta'e waan qaban sanarraa amma ta'e kutaa yoo nu qoodan rakkoo keenya amma ta'e hin fura jenneeti kan yaadnu. Furmaanni waaraan garuu kan amma isinii kaase kana gamoo manneen hojii achi jiranis baay'een isaanii rakkoo keessa jiru. Kan keenya duwwaa miti. Bulchiisuma yoo fudhatte bulchiisi godina haalli inni itti hojjetaa jiruu fi bakka inni keessa jiru mijataa miti. Kan isa madaaluu miti. Poolisii manneen hojii achi jiran hundi isaaniiyyuu rakkoo wal fakkaataa keessa jiru. Kan keenya irra caalaa kan rakkoo godhe maalinni galmeen hin dhufaa murtaa galmeen murtaa'e kun deed faayilii erga ta'ee booda iddoo taa'u qabaachuudha qaba. Yoo kanan tahin boru wanti barbaadamuuf qo'annoodha barbaadamuu danda'a sababa adda addaatiin barbaadamuu danda'a akka barbaannetti mancaasuu hin dandeenye. Kanaaf nama jooniyaatti naqanii maal godhanii galmeen erga godinni kun hundaa'ee murtii argataa turan tuulamee ofii isaatiifuu iddoo gadhiisisaa jira waan ta'eef isa kana furmaata kennuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo isaa sadarkaa kanatti hin beeknaa jechuudha. Kanuma akka waliigalaatti rakkoo qabnu furuudhaaf kaagaataa lamaffaa kana keessatti karoorri qabamee turee jira. Amma ta'e itti deemamaati kan ture. Bara darbe kanas baajata qabsiifannee turre tokko nu eeyyamee jira. Mootummaan godina Booranaa irratti amma ijaaraa jirra. Almost bara kana amma gara parsantii 20-25 irra gahee jira. Tokkicha kan nu eeyyamame 5 gaafannee bara kanas immoo irra deebinee gaafannee jirra. Godinaaleen keenya godinaalee baay'een isaanii ankiraa keessa jiran jiru. Shawaa Kibba Lixaa kiraa keessa jira. Bunnoo Baddallee kiraa keessa jira. Godinaalee baay'ee kaasuun hin danda'ama. Waajjira kanaan wal qabatee rakkoo hamaatu jira waan ta'eef kana furuudhaaf amma humni mootummaadhaa fi humni naannoo keenyaa danda'etti karooraan itti deemnee ijaarree furuudhaaf hojjetaa kan jirru ta'uu isaati. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma mana hojii abbaa alangaa waliigalaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee haalli isaa mijataa mitiitii akkamittiin furuu dandeessu kan jennee gaafannee obbo Tashooma Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa
naannoo Oromiyaa deebii kana fakkaatu nu kennaniiru. Egaa gara fuulduraatti immoo deemnee ilaallee haala sana amma jedhan kanaan isa furame furmaata haarawaa jedhanii kan kaa'an jiru. Jira furmaata yeroo dheeraa jedhanis kan kaa'an jira. Keessumaa furmaata yeroo dheeraa jedhanii kan isaan kaa'an kana keessatti hawaasni kanaan duras haaluma barame mana murtii akkasumas waajjira poolisii manneen hojii abbaa alangaa kana ijaaruu keessatti kan kooti jedhee irratti hirmaataa waan tureef ammas manni hojii kun yeroo ijaaramuudha jedhu akka kan kooti jettanii irratti hirmaattan shakkii hin qabnu maaliif manni mana isinitti haqa argachuudhaaf keessatti tajaajilamtan waan ta'eef furmaata yeroo gabaabaa jedhanii kan kaa'an kan ammoo dhandhee ilaallee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Deebii nuu kennaniif guddaa isin galateeffannaa maqaa keessaniin guddaa isaan galateeffannaa Obbo Shooma Girmaa hoogganaa mana hojichaa. Sagantaan keenya Safuu Seeraa har'aaf jennee qindeeffannees kana fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa jenna. Torban immoo dhimma guddifachaa irratti waan isaan deebii nuu kennan qabannee dhiyaanna. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa. Safuu 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 Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa.